Ashamaa harka fuune nagaan keenya kan kabajaa bakkuma jirtanitti sinaa ga'u sinin jenna. Qophiin irra qabannee gara keessa dhumne mata dureen abbaan manaa haadha manaa isaa maal irraa jibba yookaan maal irratti jibba kan jedhu mata duree qabannee isiniif dhiyaanne. Isinis hanga xumura qophii keenyatti akka nu waliin turtan affeerraa keenya. Akkasuma gara maatii keenyattis dabalamaa isiniin jenna. Abbaan manaa haadha manaa isaatirraa wantoonni inni jibbu keessaa tokkoffaa nama fuulduratti yookaan hiriyaa isaa fuulduratti jecha hin taane itti baasu yookaan amala isaa cabsuu. Lammaffaa yeroo inni yaada tokko dhiyeessu yaadicha faallessuu yookaan ittiin mormuuni. Sadaffaa qulqullina ishee eeggachuu dhabuudhaa fi kanneen kana fakkaataniin abbaan manaa ishee jibbuu ni danda'a. Egaa dubartiin tokko immoo yoo maal goote abbaan manaa ishii jaalata kan jedhus gaggabaabsinee wal wajjiniin ilaalla. Haati manaa tokko yoo dura wal dhabdeen jiraate iyyuu yoo dura wal lolanii iyyuu garaa ishii keessatti aartee yoo jiraatte iyyuu namoota fuulduratti yookaan hiriyaa isaa fuulduratti jecha hin taane baasuu dhiisuu, jaalala dhiyeessuu fi akkasuma wantoonni inni irraa eegu dhiyeessuu malee akka ishiin yaaddetti otoo hin taane. Fakkeenyaaf yoo dura aartee jiraatti ta'e harii sanatti dubbachuu dhiisuu, jecha bareedaa jaalala dhiyeessuu fi lammaffaa yeroo inni yaada tokko laatuuf yaadicha fudhachuu, yaadichi sirrii hin taane yoo ta'e immoo karaa nagaa fi jaalalaan yaadicha sirreechuu. Sadaffaa qulqullina ishii sirriitti eeggachuudha. Qulqullina yoo jennu dubartoonni tokko sa'aatii 24 uffatuma tokko uffatanii abbaa manaa isaanii fuuldura baay'inaan ni deemu. Kun immoo baay'ee dhorkaadha. Sababiin isaa iyyuu abbaan manaa ishii yookaan dhiironni haala heddumminaan waan oolaniif dubartoota uffata mimmiidhagaa uffataniif akkasuma qulqullina isaanii eeggatan baay'inaan argu.